sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Eebila bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagalee qeerroo irraa qophiin keenya irraa eegalee jira. Qophiin keenya irraa dhimma jabaa tokko irratti xiyyeeffatee jira. Kunis kabaja guyyaa gootota Oromoo ilaallata. Qophii waliin an ayyaanee kaayyootii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Guyyaan gootota Oromoo uummata Oromoo fi dhaloota Oromoo egeree biratti guyyaa kamiyyuu caalaa guyyaa kabajaa fi ulfina olaanaa qabudha. Guyyaan kun guyyaa gootonni Oromoo lubbuu isaanii caalaa Oromummaa akka jaallatanii firaaf diinaaf mirkaneessanidha. Guyyaa Oromummaan du'a mo'ee injifate. Guyyaa walabummaan Oromiyaa fi bilisummaan Oromoo waan hin oolle ta'uu labsiin darbeedha. Kanaaf guyyaan gootota Oromoo idila addunyaatti bakka Oromoon jiru maratti kabajamaa jira. Kanaaf nutis sagalee qeerroo irraa guyyaa gootota Oromoo eebila 15 akkamitti akka kabajamaa jiru kan hawaasa bal'aa Oromiyaa golee Oromiyaa mara keessaa gabaasaa nu ga'e qabna. Oromiyaa keessatti Oromoon marti xiqqaa fi guddaa otoo hin jedhin barattoonni, barsiisonni, qonnaan bultoonni, daldaltoonni, hojjettoonni mootummaa, poolisoonnii fi raayyaa waraanaa otoo hin hafin akkasumas dafqaan bultoonni guyyaa gootota Oromoo baranaa haala adda ta'een kabajataa jira. Nutis guutummaa gabaasa kabaja guyyaa gootota kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akka armaan gadiitti dhiyaataa nu hordofaa. An tokkicha murteessaati. Anis hariiroo jorgooti. Yuunivarsiitii Amboo. Yuunivarsiitii kana kan adda isa taasise torban tokko jechuun guyyaa gootota kana sababeeffachuun jala bultii irratti kolleejjii ogummaaf teeknikaa dabalate barumsa dhaaban mooraa keessaas bahuudhaan uummata dabalatanii huccuu gaddaa fi miila qullaa magaala keessa yaa'uudhaan kabajan. Manneen maatii barattoota Oromoo bara 2014tti wareegaman dhaquudhaan dubbisanii waliin gaddanii yaadatanii oolan gargaarsa maallaqaas taasisuu isaanii gabaasaan qeerroo eeree jira. Hojjettoonni uummata magaalaa Amboo fi aanaalee irraa jiranis hojii dhaabuun guyyaa goototaa kana kabajatanii ooluu maddeen gabaasaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti guyyaan gootota Oromoo kun barattoota Oromoo bara 2014 keessa fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamanis walumaan yaadachuun uffata gaddaa, uffata gurraacha uffachuun, miila qullaa bahanii adeemuun, daqiiqaa muraasa ija isaanii walirra buufachuun yaadachuunii fi dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun barumsa dhaabanii nyaata lagachuun yaadatanii oolani. Kana malees suuraaleen barattoota shororkeessitoota wayyaaneen galaafatamanii fi waraqaaleen warraaqsaa hedduun kaampaasilee Yuunivarsiitii Jimmaa afran Main Campus, Saayinsii fi Teknooloojii, Economics and Business fi Agriculture keessatti mamaxxansuu fi rabsuun akkasumas uummata magaalaa Jimmaaf facaasuun uummata offaana hiriirsaniiru. Yuunivarsiitii kana keessatti gootonni sabboontonni qeerroon barattoonni Oromoo kun sadarkaa maadhee fi miseensota qeerrootiin walitti dhufuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa taasisaniiru. Saba ofiif wareegamuun gootummaa caaluudha kan jedhan barattoonni kun kaayyoo gootota keenya galmaan ga'uuf fincila diddaa gabrummaa eegallee wareegama qaalii itti baasaa jirru kana tokkummaa uummata keenyaa jabeessuun uummata keenya waliin taanee falmanne kutannoo fi murannoodhaan isa durii daran kan qabsaan ta'u duutii fi hidhaan hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galmaan ga'utti akka of duuba isaan hin deebisne irbuu isaanii haaromsan hanga abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti fi akkasumas maaster pilaanii Finfinnee Oromiyaa dhalootarraa dhaaluuf ba'e dhaabsisuuf fincila diddaa gabrummaa itti fufinsa qabu inni gaggeessina gootni gaafa dhalate du'e maqaan isaa immoo bara bara jiraata jechuun seenaa gootota Oromoo wal barsiisaniiru. Yuunivarsiitii Adaamaattis bifuma wal fakkaatuun nyaata lagachuun huccuu gaddaa dhuffachuun barumsa dhaabuun kan yaadanii oolan wayita ta'u wayyaaneen tikashee fi hidhattoota itti bobbaasuun barattoota akka gamtaan hin adeemne hin dhaabbanne bittinsaa oolaniiru. Kanarraa kan ka'e manni kitaabaa 3 sodaa jiru irraa otoo hin banamin ooleera. Yuunivarsiitii Wallaggaa
Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa nyaata lagachuun, huccuu gaddaa uffachuun, barumsa dhaabuun kan kabajatan ta'ullee waraanni wayyaanee duraanuu kaampii achitti ijaarratee qabu bahee mooraa marsuu isaatiin barattoonni akkatti gadi uummatatti bahanii kabajatan dhabanii mooraama keessatti kabajatanii akka oolan odeessi mirkaneessa. Yuunivarsiitii Mattuu nyaata lagachuun, barumsa dhaabanii huccuu gaddaa uffachuun, miila qullaa bobba'uun sochii taasisan. Kana malees suuraa wareegamtootaa mooraa yuunivarsiitii keessa bittinsan. Poolisootiin mooraa yuunivarsiitii Mattuu barattoota waliin ta'uun kabajachuun isaanii ibsame. Kana malees buusii maallaqaa maatii wareegamtootaaf taasifamee jira. Uffanni hidhamtoota siyaasa Oromoof geessamus barattoota kana irraa walitti qabamuun addaateera. Yuunivarsiitii Finfinnee Yuunivarsiitiilee kiiloo 4, 5 fi 6 walitti dhufuun kabajatan. Yuunivarsiitiileen magaalaa keessa jiranis barumsa dhaabuudhaan bakkuma jiranitti kabajatan. Haa ta'u malee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti sochiin barattoonni Oromoo kun jala bultii irraa kaasee godhan gurra diinaa waan bu'eef diinni hordoffii jabaa taasisuu isaatu gabaafame. Kun kanaan osoo jiru ammoo gaa'otti dhimma bahuudhaan maatilee barattoota bara dabre fincila diddaa gabrummaa bara 2014tti ajjeefamaniif gargaarsa maallaqaa gochuun walitti buufataniiru. Yuunivarsiitii Harammayaa gumii gahoo moorichaatu qindeesse. Barattoonni guyyaa walakkaaf barumsa dhaaban, ganama nyaata lagachuun, huccuu gurraacha uffachuun, bakkee dirree walgayiitti walitti qabamuun dungoo diimaa magariisa diimaa kan qabsiifatan yoo ta'u, poolisoonni mooraa fi barsiisonni sabboontonni sabaas itti makamuun kabajuun isaanii gabaafameera. Yuunivarsiitii Asoosaa guyyaa kabajamaa guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun ayyaanota jiran hundarra caalchifnee kabajuu qabna ergaan jedhu xalayaan waamichaa mooraa keessa haaluma rabsameen barattoonni hunduu nyaata lagachuun, huccuu gaddaa uffachuun barumsa dhaabanii kabajatan. Barattoonni ilmaan habashootaa ammoo waamicha xalayaa sana akkuma arganiin barattoonni Oromoo lola kaasuuf jechuun mooraa gadi lakkisanii bahanii oolanii. Haala kanaan manneen kitaaballee cufaa oolaniiru. Yuunivarsiitii Baalee hordoffiin diinaa akkaan hammaataa ta'ullee barattoonni guyyaa gootota kanaa haala gaariin kabajatan. Keessattuu maatiilee barattoota bara darbe bara 2014 wareegaman bira dhaquun gargaarsa maallaqaa gochuufiitiin ayyaaneffatan. Kana malees hidhamtootaaf huccuu walitti qabaniiru. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa xalayaa waamichaa fi suuraa barattoota wareegamanii mooraa keessatti halkan otoo maxxansuu barataan qeerroo maqaan isaa Abdii Rundaasaa jedhamu poolisii mooraatiin qabame to'annaa jala ooleera. Barataa Abdii Rundaasaa barataa political science waggaa 3ffaati. Sababa kanaan barattoota hundaa itti hirmaachisuun hanqateera. Haa ta'u malee barattoota sabboontota hedduutiin kabajamee jira. Dhumarratti barattoonni barataa Abdii Rundaasaa gadi lakkisiisuuf jecha nyaata lagatanii barumsa dhaabanii fincila qindeessaa jiraachuu warri wayyaanee akkuma dhagahaniin barattoota kana tasgabbeessuuf barataa Abdii nagaan gadi lakkisuun gabaafame. Carraa kanaan yeroo barataan tokko diinaan balaan irra ga'u barattoonni kaanis hundi bifa kanaan yoo kutannoon waliif dirmatan injifannoon akka irra aantan qeerroon isiniif dhaama. Yuunivarsiitii Bulee Horaa barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa irra guddaatti marii bal'aa taasisanii kabajatan. Kunis haala ijaarsi jiru daran itti jabaachuu danda'u irratti akkasumas fincila diddaa garbummaa daran qindeessuun hanga galfata gootota keenya irraa fuune galmaan geenyutti hunduu qabsoof of qopheessuu akka qabu waliif dhaamanii irbuu isaanii haaromfatanii. Kana malees yaadannoo gaddaa wareegamtootaaf taasisuun buusii maallaqaa maatii wareegamtootaa fi qabsoo bilisummaaf tumsuuf walitti qabaniiru. Manneen barnootaa fi kolleejjii fi yuunivarsiitiilee dhuunfaa keessattis kanneen akka kolleejjii yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Finfinnee fi Adaamaatti argamutti, kolleejjii seeminarii Makkaana Yesuus kan Makkanniisaatti argamuttis kabajamee jira. Kanneen kana malee dhaabbilee barnootaa mootummaa olitti tuqaman malees kolleejjii barsiisota Kotobee, kolleejjii fayyaa Naqamtee, kolleejjii qonnaa Baakkoo, kolleejjii qonnaa Allaagee, kolleejii barsiisota Dambidolloo fi kolleejii barsiisota Jimmaatti barattoonni galgalaa fi guyyaa gabatee barnootaa irratti waliif dhaamuun barumsa dhaabuun marii taasisuun adeemsa qabsoon fincilli diddaa gabrummaa itti fulla'u irratti walii galtee irra gahanii ejjennoo qabachuu malee maatii barattoota wareegamtootaaf qabsoo bilisummaaf gumaata maallaqaa taasisuun galmaa'eera. Hunda dura dhaloota Oromoo ol biqilaa jiran seenaa gootota Oromoo barsiisuun sababa eebila 15 itti kabajamu qabsiisuun barattoonni daa'imman seenaa isaanii fi qabsoo akka dhaalan ta'eera. Haaluma kanaan mana barumsaa Oliyaad magaalaa Adaamaatti argamutti sabboontonni barsiisonni barattoota isaanii waliin kabajataniiru. Barattoonni kun goototni Oromiyaa walaboomsuuf wareegaman yaadatamuu qabu. Kabaja bara baraa gootota keenyaaf
barreeffama jedhu qabachuun dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun kabajatanii oolan. Isaan kana malees manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarraa qabee hanga qophaa'inaa hedduu keessatti kan kabajan yoo ta'u manneen barnootaa tokko ammoo shira diinaa fi ajaja diinaan guyyaa kana of dura tilmaamuun barattootaaf qorumsa kennuun fashaleessuuf yaalanillee barattoonni qorumsa dhiisanii ayyaana guyyaa goototaa kana kabajataniiru. Magaalaa Dambidolloo mana barumsaa Oliiqaa Dingilii fi Anfilloo mana barumsaa Tigilfireetti shirri OPDO kun mul'ate. Gara godinaaleetti yeroo deebinu ammoo lixa Oromiyaa Shawaa lixaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallagga lixaa fi Qellam Wallaggaa magaalaalee fi aanaalee keessatti qonnaan bulaa dabalatee baadiyyaattis kabajataniiru. Kunis suuraalee wareegamtoota bakkoota garaa garaatti maxxansuun akkaataa walitti dhufeenya isaaniin kan kabajan yoo ta'u wayyaanee kufaatii jala geesse kana qabsootti xichuun jabaatanii buqqisuuf erbuu galan deeggarsa maallaqaas qabsoof gumaachaniiru. Hojjettoonni mootummaas ummata wajjin ta'uun kabajachuun ifa ta'eera. Giddugaleessa Oromiyaa kanneen akka godina addaa Finfinnee keessatti Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa akkasumas Arsii magaalaalee fi baadiyyaaleetti daldaltoonni dukkaana isaanii cufuun kabaja ayyaana kanaaf qaban mul'isan. Barattoonni mana barumsaa cufan uummanni marti huccuu gaddaa uffate qabsoof buusii taasisan. Maadheelee jajjabeessuun fincila diddaa gabrummaa jabeessuuf mari'atanii irbuu seenaniiru. Kibba Lixa Oromiyaa Jimmaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa fi baadiyyaa hanga gandaatti kabajameera. Hunda daran dubartoonni naannawaa kana keessatti mataa ofirraa haaduun wareegamtoota yaadatanii oolan. Baha Oromiyaa Baalee, Booranaa, Gujii magaalotaa fi baadiyyaa keessatti bifuma wal fakkaatuun kabajame. Addatti godinaalee kana keessatti ammoo konkolaachistoonni tajaajila konkolaataa dhorkachuun akka uummanni yaadatee oolu godhaniiru. Kana malees guyyaa gootota baranaa kan adda taasise mooraa waraanaa ittisa biyyaa damee kaabaa, kibbaa, dhihaa, bahaa fi giddugaleessa akkasumas poolisoota Oromiyaa fi federaalaatiinis haala ajaa'ibsiisaa ta'een kabajamuu isaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo buusilee dhaabbilee barnootaa fi godinaalee keessatti taasifame ilaalchisee 8,340 walitti qabamu gabaasaan qeerroo eeree jira. Gabaasaan keenya waliigalaa kana fakkaata. Kabajni bara baraa gootota Oromoof haa ta'u. Gara fuuldura guyyaan kun dhaha yookaan kaleendara irratti qabame daran sirnaan ifatti akka kabajamu qeerroon uummata isaa waliin ta'uun ni falmata ni abdatas. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati. Alaabaa Oromoo yaa ibtuu hangaatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu. Si wareegame yaa mallattoo eenyummaa qabsoota ganama alaabaa si mallattoon saba har'a Oromiyaarra qabda bakka guddaa alaabaa Oromoo yaa ibtuu hangaatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu. Hajii Oromoota walabummaaf akka dhaabbatu yeroon kee ga'eera kaasilaa balfiinu laalameenuu balfa alaabaan Oromoo har'a muudamuuf har'a dhaabbachuuf alaabaa Oromoo yaa ibtuu hangaatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu guyyaan kee ga'eera akka dhaabbatu.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'aa irraa hubannoo akka argattan ni abdanna. Qophiilee har'aaf jenne kanumaan raawwata. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.